ayya Oromo akkana wajjiisu barbaadanii akkana wajjiisu akkana duuniyaa kanatti hin barbaadanii maal gochi adamni sun si hambisi ati maaf hin duune dooriyyee maqaan nyaatte sin gargaaru aafiyaa qabdanaan jettanii galatooma hundumti keessanii warri keessaan dhuftanii jechuudha. Warri keessaan dhuftanii jechuudha ati nama aafiyaa qabu dalagachuun hin dandeessa kan luka raacitee jira biyyoormaa keessatti maal gochis gargaartu Oromoon utaalaa turtanaan jettan duris uffata bilkaaniin rakkoo gadhee utaane malee eenyuyyuu na beeka jechuudha gatiin maatii dhabinatti taphattanii mi keessaan dhuftanii na arrabsitanii mi galatooma warri keessaan dhuftanii na arrabsan kunoo qeerroo harkaas baheen jira bakka hin jiru namni tokkollee hin beeku yoo hin du'aa qoqa ishaan sana hin beektanii amma aafiyaa qabdanaan jettanii mi aafiyaa qaban alhamdulillah ofiin ajjeesaa bakka inni sana biyya nagashaa du'aa konko qeerroo harkaas baheeraa sabbuu konkos qeerroon gaafatina qeerroo balessi yoo viidiyoon kun sitti dhufte galatoom anuma barbaadee bahe Oromoo manna arrabsite jechuudha galatooma inni hunduu biyyatti nagashaa du'aa kan koo isin barbaadu galatooma naan taanis naa taatanitti galatooma hundi keessaniyyuu du'aa kan koo biyyatti nagashaa mana qeerrootii baheen jira namni tokkoyyuu bakka hin jiru hin argu sini galee du'aa. Iddi gargaarsi ida isii booda jedhame iddi kalee dhumteemi iddi kalee dhumte. Bakka MB college mangaduu carqee argila. Jeetu maal fidaa saraan sababa isii nama meeqaa wal fixaa jira miidiyaa kanarratti. Maanu doorsi akka waan nuuli keesse. Kabajaa fi jaalala Oromootiif namni nama gargaara malee. Triple yaadaa daadhiyoo taaftaa bilee godha. Triple. Maalatu nusa? Sadiin baayisa guys. Yoo poosti gootee jirti arkeen jira guys. Sadiin baayisa. Gargaarsa xiyyaarra tureemii. Geemii eenyu haa oomishaneetu jiru socho'aa jiranii jetteeti sana aartee na fakkaate. Sadiin kan yaaraa daali jochi. Mooni labbatu. Triple abbaasaa jinma. Ilillee guutaa guys. Haadha Oromoo rakkataan jira bar waan hundarratti. Ilillee guutaa. Anaaf namni naa beeku didee jira warra balkaabaa. Taphni kun haadhumu eegatiniin. Pichaawat kaala bilazaattiin ka. Ilillee sadii. Takka. Maki. Bambasatti caawachaallash. Mirqaan. Sodaachise. Ready. Kafayyaa qabu gargaaruun immoo tirfiidha. Tirfii immoo dirqama yoo irra gootan በጣም ይደብራል. Nama fayyaa gargaaruun tirfiidha. Tirfii heddummina waan qabnuuf gargaarra. Oromoon waan hedduu taateef kafayyaa qabus yoo rakkate rakkoo keessaa baastee bika gaarii dhaabuudhaaf kadeemu godhamu wal jaalachuu Oromoo tokkummaa Oromoo akkasuma namoota dubartiis haa ta'u dhiiras haa ta'u wal jajjabeessuu rakkoo keessaa wal baasuu kuni tokkummaa fi hariiroo keenya cimsaaf malee akka waan dirqama Oromoon godhuu qabdi dirqama gootanii keessaa nama giiftii Oromoon naa kannuu qabdi jee dirqama ija baasee sirran ta'u. Dhugaan isinitti hima kana jaalatu kana dinqiifatu naaf kan dirqamaan naa kan tajee kana nama morma qabeen beeku rabbiin illee na qabsiisin jechuudha. Kanaaf naa kanaaf dhiisee jechuudha magaalaa aaran qabdu kana jechuudha. Dhuftanii abaluun akkas ta'uu deema waan dandeenyu hin goona jennee kana caala akkamisaa gaayis meena hima kana caala akkami kana caala namni waan danda'u hin godhe waan dandeenye caala bara. Rarreen kufaa bari nama waan dandeenye rarra'uurra. Amma bar wanti hundi dirqama ta'aa jirti miidiyaa kanarratti. Daa'imman yaadadhaa gaafa nan ijoollee. Ani ilaal afaan kiyya keessaa badaan hin jiru deemaa of ajjeesaa. Badaan miti bar bakka hamaa kanuma wanna ichaa oolan haa taa'adamoo. Min beekna maaltu si galchee tiriit goote akka namaa hallaqe hin biyaalechi filaash. Taaf godhe. Bakka hin jiru hin argu sini galee du'aa kan kobiyyatti gashaaroo sana du'aa waan argitaniiti. Galatooma warri keessaan dhuftanii waan barbaadan gadi dhaabtan jechuudha. Galatooma isiniin du'aa na. Gabaadha arkitanii? Amma yaalaa dhufee wallaahi ifa mashii nagarree. Arkitanii gaa'is. Arkitanii? Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ishee lubbuu keessi mijjaa bilbilishaa maal kan islaa? ayyaana irra illee jirta ta'uu danda'a. Sitti dawwalee
booda si chikkolee dhiise akkam jirtaan nagaa kooti siin jedha. Ittaan sommoo sagantaa sinnaa qabdan boriimi geemii haadha shanii irra bu'u maal jedha jedhanii Oromoon garuu falatti dhaagaa sinin beektan siin jedha. Galatoomii naa jira. Fayyaa dhabdeeti miti kan nuti gargaaru deemnuun dubartiidha xiqqoodha hamilee isiitiif bikkaa naammi jaawette san keessaa kabaasneef achitti dhiisuu ni dandeenyaami. Akka dhugumaa walii himuun bareedaa bara. Xiqqoodha dubartiidha dhaabbachuu qabnaa jabeessuu qabnaa waraqaa baasnee fi dalagaa seensisuu qabnaa jenneeti malee way fayyaa dhabdeeti way miila dhabdeeti way harka dhabdeeti guys. So namni lafaa kee ofin ajjeese yoo jiru nama ajaa'iba. Namallee dilii naqa jechuu amma na aarsee jira viidiyoo kanaa poost godhuunis mana qeerroo irraa deemeen jira isan gaafatinaa maal jechuu fi ani ajandaa wala wantu nama በጣም የምታሳዝነኝ ገሩ ሂንጀርጀርቴ በቃ ለነምኒ ልቡ ይሰረት ሙርቴሱን ቀቡ ዋን fedhillee yoo bade lubbuu ofirratti murteessuu hin qabu isin galee hin gargaaramti. Rakkoo isii keessaa isiin baate garuu lubbuu isii irratti murteessuu hin qabdu lubbuun tun qaaliidha. Meeda waliif hin jaamu barnee turkiin dalaguun namni lafaa kaatanii dubartoonni yoo rakkoon feetan isin cimtanuu lubbuu teessan qaaliin balleessina. Balleessuudhaaf yaadina. Namni yoo qoosaafillee jee guyyaa tokko ni taati laal. Waan afaan si bare guyyaa takka taata. Jecha sammuu keesseef godhee fi afaan kee arrabni keesseef godhe guyyaa takka akka dingataa taate jechuudha. Bareedaa miti rabbiin namatti katabaa bar. Maleekaan ni katabdi maal taatansa? Sentu mifra. Eko baka Subayat. Kana jechuun amma nan gadi buusattu dubartii isaa ta'u dhiira isaa ta'u jecheen naan jedhee buusun kabbaadidha. Jecha amma hin jedhu ka dubartiidhaaf miti dhiiraaf hin kabbadu. Sigalee kana jechuun amma kana dirasii waan uummata kana faana deemu immoo hin jiru. Wanti an uummata kanatti balleessillee hin jiru. Namni tokko gaafa badiisaa tokko waan na olii gaafa goote san moo ta'ee an ijoollee koomentii dhaga'een beeku zimu manjaa waa fedhanillee naan jedhanii ammas bara guddaa inatti fakkaatu dhamin koomentii jedhee yaada. Naan dheengadda galgalan gasti irratti na waaman. Gasti irratti